keessanuu bakka jiraattan bakka asinu geessisanii jedha ranta jechuudha qophii Twitter akka itti banannee jechaa turtan har'a kunoo Twitter akka itti banannu isinitti argisiisa jechuudha san dura jechuun godhuu qabnu jechuudha akka jechuudha subscribe gochuu hin daganne chaanala keenya kana akkasuma jechuudha chaanala keenya kana irraa barnoota hedduu argattan hundi keessanuu jechuudha akka subscribe gootan abdii sirra qaba amma jechuudha gara Twitteritti isin haa dabarsu Twitter banannee Twitter faayidaa maal nu qabu warri jettan jechuudha Twitter banachuu jechuun Twitter kana yoo banannee jechuudha akkasuma Facebook itti fayyadamnu jechuudha waan hundaa jechuudha Twitter as kanarratti Facebook jechuudha ta'ee waan barbaanne irratti akkuma Facebook itti fayyadamuu dandeenya jechuudha Twitter jechuudha uummannooti mootummaa jechuudha social media kan mootummaa ta'ee jechuudha hundi keenya banachuu dandeenya jechuudha waan adda addaa mootummoonni jechuudha yommuu gadhiisu Twitter kana jalatti gadhiisan jechuudha Twitter jalatti gadhiisanii Twitter kana irraa barnoota guddaa arganna amma Twitter itti haasennu jechuudha Twitter keessa dhoowwanii jechuudha as jalatti create account kan jedhu jira jechuudha create account jechuudha kana irratti jechuudha ni dhoowwinaa jechuudha fakkeenyaaf isinitti argisiisa qalama irratti godhe namni keenya Twitter kana banachuudhaafis yaada waan hin qabne Twitter kana banachuu waan dirqama nurra jiraata jechuudha okay Twitter kana irratti create account irratti haa dhoowwinu okay Twitter gisee kunoo seennee create account irra dhoowwine create your account sincha create mataa keetii bana jechuudha Twitter mataa keetii okay jalqabarratti neem nu gaafata maqaa keenya Alex okay irra kafatee weetiin jira jalqabar lama farti gisee gadi buunu nambara kee yookaan email kee itti naqisin jira yoo jalqaba jechuudha lakkoofsa kee kan duraan ittiin bantee jirtu yoo ta'e itti mokkortee yoo ta'e siinseen waan ta'eef gabbuunee jechuudha use email kee johanaa jechuudha akkuma argitan kana dhiifama na jalaa ba'ee jira dhiifama na harkaa ba'ee jechuudha okay kunoo akkuma argitan kana jala kanarratti argama jala kana gisee email pound kunoo dhufee jira email irratti dho'ina okay samboora irra maal godhuu qabna email keenyatti galchina ammas gadi buuna jechuudha date kan jiru jira achirratti dho'ine guyyaa dhaloota keenya irratti barreessine jechuudha okay deemnee irra barreessina an akkanatti hin dhalanne jechuudha akkuma arguufetti irratti guutuu deema an akkanatti waan kan dhaladheemte dhiifama guyyaa kan dhalanneni okay samboota next kan jiru jala kana jira jechuudha next kan jiru san irratti fuuneetti irratti dho'inaa jechuudha kunoo next akkuma argitan kana next jira jechuudha next seera dho'inaa jechuudha okay samboota irra kunoo akkanatti nuuf jechuudha waan nuti barreessine san hunda samboota asirratti kunoo argitan saayiin kan jiru kan irratti dho'inaa jechuudha saayiin OP kan irratti gisee dho'inne okay samboota kunoo akkuma argitan kana saayiin kan jiru kan irratti gisee dho'inne kunoo waa nuuf jira jechuudha ammaan tana koodii email irratti ergamtu san nuuf fida jechuudha fakkeenyaaf amma akkanatti kunoo bakka kanarratti email galchuu qabna koodii email irratti dhufu galchuu qabna amma gara emailatti deemnee ilaalla yoo asirratti gubbaratti nuuf hin baafne ta'e gubbaratti fedhii nu galchisuu baate gara emailatti seenna jechuudha okay amma gara emailatti seenna kunoo amma gara emailatti seennee jirra email keenya keessa seennee jechuudha asirratti search ta'eetiif nuuf baa jechuudha okay barbaadutti jira kun akkuma argitan kana gubbaratti barbaadaa jira waaw ammaan kun Twitter kan jiru koodii Twitter kan hojjetedha is your Twitter verification code kan jiru kana achirraa fudhannaa jechuudha lakkoofsa isa jalaa kana jechuudha okay gisee lakkoofsa isa jalaa kana fudhanne 54,545 kana fudhannaa jechuudha okay amma gara Twitteratti seenneetti itti naqannaa jechuudha okay asirratti ni neena 54 akkana itti fakkaatu cheekudha irra deebi'e waaw cheekudha jechuudha akkanatti fakkaatu godhin 54,554 akkana okay yoo kun immoo kan hin taane ta'e jechuudha irra deebinee ergisiisna jechuudha okay irratti qubee xiqqoo wajja kana jechuudha next kan irratti dho'ina jechuudha next gisee goone okay loading barbaadutti jira jechuudha waaw hin taane naan jechuudha irra deebii naan je okay ammas irra deebi'ee mara lama cheekutti fakkaata wajja ilaalu okay ammas ol deemee cheekudha jechuudha next godha jechuudha yoo lama dide jechuudha irra deebi'ee ergisiisaa jechuudha gisee ilaalu lakkoofsa roma waan irraa tureef jechuudha waan inni naaf ergii an irraa ture jechuudha okay next godha jechuudha qayyarii waaw loading jira kunoo akkuma argitan kana ammas irra deebi'ee ergisiisii naan je kan biraa haalatti ergisiisii naan je ammoo isaan ergisiisname kunoo akkuma argitan kana jala kana kunoo barreeffama as jala jirtu kanaatu xuuxin jechuudha
reeffa irra deebisiisa ergisiisa jechuudha. Irra deebisiistee ergisiisa achirratti dhoofnaa jechuudha. Ammaan tana waa ammaan tana deebisisnee ergisiisanaa jechuudha. Amma kun nu dhufee jira. Gadi harkiseet ilaalaa jira 52 lama duwwaa 4 kuna jechuudha. 522 gosati kuna isinis akkumatti kan gosuma kanaa isiniif jechuudha. Kan biraatti jechuudha. Gizee banattan okkee ammas asitti deebinee next tuuna jechuudha. Next kuna waaw Twitter nuuf banutti jira jechuudha. Ammaan tana mamma password nu baafachuu all need password mataa keetii ammaan tanatti naqatta jechuudha. 8 make sure it is password 8 itti galtee sambooda yoo keessanii olis galchuu dandeechuuf waan fedhe goota jechuudha. Amma fakkeenyaaf password itti galchee jira. Amma next jira jirtu kanarratti dhoowwitanii jechuudha. Next kanarratti gisee dhoowwitan ammas Twitter gara biraatti sin dabarsaa jechuudha. Waaw okay amma nuuf dhufti jira. Kun akkuma argitan kana Twitter nuuf dhufti jira amma jechuudha. Password erga itti nee boodarra garatti kan suuraa qayyaruu jechuudha. Suuraa irra godhachuuf ta'u waaw nuuf fide jira. Kun how to create black photo jechuudha. Asirratti suuraa ta'e jechuudha. Murtii irra qayyada jechuudha. Kan gadi kan jalaa filattanii jechuudha. Setting sintanii okay nama suuraa irra godhee jira jechuudha. Suuraa irra godhee jira. Profile kiyya irra godhee jira suuraadha. Okay ammaan tana next jira jirtu kanarratti ammas ni dhoowwitanii jechuudha. Profile picture kan jiru kanarratti dhoowwitan next isaan gisee gootan okay akkatti ni jechuudha. Your bio kanarratti jechuudha. Waan feete irratti katabda jechuudha. Description kanarratti jechuudha. Describe your file kan jiru kanarratti waan feete katabda. Okay nama waan amma yaa Allah jee kataba. Amma sa'aatii keessa gochuudhaaf jechuudha. Waan feete katabachuu dandeessanii jechuudha. Okay ammaan tana yaa Allah gisee goone katabnaa jechuudha. Samboora akkanatti next gisee goone jechuudha. Samboo science context jechuudha. Akkana kan gubbarra jiru kana akkuma argitan kana kunoo gubbarratti asirratti tii gootin jechuudha. Okay samboora gisee context gootan kunoo in argitanii context kanarratti allow gootan jechuudha. Isiniif allow kana gisee gootan Twitter nuuf banaa jechuudha. Okay loading Twitter nuuf kanu jedhama. Save godhu jira jechuudha. Description kan akka ta'e san save godha. Okay kubee 100 katabuu dandeessa jechuudha. Kunoo amma naaf jira. Kunoo barreeffama jala jiru kana guutuusaa hunda right godhaa deemtu jechuudha. Football sport news godhaa jechuudha. Kunoo asirratti kanarratti hunda isaa ol harkistanii jechuudha. Akkasuma ol harkisaa jechuudha. Save akka oduu haaraa hunduu sin dabarre jechuudha. Save godhatu deemtaa jechuudha. Ol harkistee jechuudha. Sin bula hedduudha waan ta'eef amma isaa keessa bulchuu jecha waa xiqqoo save godhee sin argisiisa. Asirrattis sport news irratti sin godha. Kanarratti sin godha ol harkistanii jechuudha. Ammas asirratti godhaa deemtan jechuudha. Hunda isaa irratti kanas ol harkistan save godhaa yaatanii jechuudha. Isaatu amma yeroo qussachuudhaaf jecha amma hanga xiqqaa godhee deema. Waaw amma nagaa jechuudha. Yeroo keessa qussachuudhaaf jecha ammas jala kanarra next kan jiru jira jechuudha. Amma next kan jiru kana jala asirratti kunoo akkuma argitan kanas jalatti next xiqqoo tana jechuudha. Ammas tuutan next gootanii jechuudha. Okay next goona loading barbaada jechuudha. Amma gara Twitteraatti na dhufee waaw amma Twitter na naqaa jira. Kunoo akkuma argitan kana waaw Twitter na bana jara amma filaw godhannaa jechuudha. Amma barbaannu keessa deemnee filaw goonaa jechuudha. Yoo fene immoo dhiisnee darbu search goonee maqaa nama saniif search goonee wanti filaw godhachuu dandeenya jechuudha. Ammaan tana asirratti Barack Obama ta'e hunda jechuudha. Mootummaa Hindii mootummaa biyya hundaas keessatti argama waan ta'eef okay amma jalatti save goone filaw kan haa nu fidee jira jechuudha. Ammaan tana kunoo nu fidee jira jechuudha. Barbaadutti jira networkii daddabaadha. Kun akkuma argitan kana naaf fidee jira jechuudha. Asirratti waan namni gadhiisu hunda jechuudha. Language barbaadis keessa fayyaduu dandeessaa jechuudha. Bakka xiqqoo kanarratti okay kunoo gubbaa kanarratti nee kan jiru kanarratti oduu haaraa ilaalta jechuudha. Asittis gadi buutee jechuudha. Kan ida'uu jala jirtu kana okay asittis kunoo akkuma argitan kana jechuudha. Asittis waa gadhiistaa jechuudha. Akka Facebookaatti jechuudha. Asirrattis tuwitee samboota waan gadhiisu feetu gadhiistaa jechuudha. Akkasuma bal'inaan akka viidiyoo tanarraa waa guddaa baratan abdiin qaba. Subscribe gochuun dagatinaa like share godhan jajjabeessaa jedha bal'inaan kiyya akkasii hundi keessanuu naaf jiraadha jedha.